luba badhaasa tolaa akkasumas immoo ergamaa wangeelaa luba girmaa guyyaa irraa gaafilee soomaa fi akkasumas immoo shakkitoonni mana kiristaanaa irratti qaban irratti macaafa qulqulluu fi barsiifni mana kiristaanaa keenyaa maal fakkaata isa jedhu irratti ummata kiristaanaa ibsa bal'aa akka argatanii fi yemmuu taatanii fedha waaqayyoos ta'ee bakka kanatti argamu keessaniif maqaa waaqayyootiin guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kiristaanaaf soomiin maaliif barbaachise isa jedhu abbaa keenya isinirraan jalqaba. Akka barsiisa mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidootti soomni seera hin fooyyofnee fi seera naqamne yookaan immoo dogmaa isa jennuudha. Akkaataan itti soomuu fi guyyaa meeqa akka soomnu akkamittiin akka soomnu kan jedhu immoo inni sirna waan ta'eef inni immoo seera abbootiin keenya tuman qanoonaa yookaan immoo seera fooyya'uu danda'uun kan tumamu yeroo ta'u bu'uura macaafa qulqulluudhaan namni kitaaba qulqulluutti amanuuf Kiristoositti kan amanu hundumtuuyyuu amantaa Ortodoksii qofatu hin ta'in kitaabni qulqulluun akka ibsutti kiristaana namni ta'ee Kiristoosin hordofu hundumtuu sooma soomuun isarraa akka jiru kitaabni qulqulluun ragaa ni ba'aa jechuudha. Addunyaa kanarraa namoonni tokko tokko amma yeroo arginu Kiristoos nuuf soomeera waan ta'eef soomni nun barbaachisu. Kiristoosin edda amannee inni fayyisaa keenya waan ta'eef dhiiga isaas nuuf dhangalaaseera waan ta'eef soomiin hin barbaachisu kan jedhan jiraachuu danda'u. Garuu bu'uura kitaaba qulqulluudhaan namni Kiristoositti amanu hundumtuu soomuu akka qabu gaaffii isaanii gaaffiidhaan deebisuun hin danda'amu. Gaaffii isaanii gaaffiidhaan akkaataan itti deebisnu gooftaan Yesuus Kiristoos nuuf sooma duwwaa soome miti. Foon uffatee biyya lafaa kanarratti yeroo ture nyaatas immoo nyaateera. Namni inni naaf soomeera waan ta'eef ani hin soomuu jedhu inni naaf nyaateera jedhees immoo nyaata dhiisuutu irra jechuudha. Kanaaf namni immoo nyaata malee jiraachuu akka hin dandeenye kitaabni qulqulluun waan ibsuuf soomni dhala namaaf hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf egaa akka mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidootti namni Kiristoosin hordofe hundumtuu sooma torba soomuu akka inni qabu hayyoonni mana kiristaanaadhaa fitaa nagist yookaan immoo seera mana kiristaanaa keenya ittiin bultu keessatti keewwata waa'ee soomii dubbatu keeyyata 15 lakkoofsa 562 irratti namni Kiristoositti amane umurii waggaa 7 kaasee sooma torbanuu manni kiristaanaa qabdu soomuu qaba jechuudhaan manni kiristaanaadhaa tuma akkasii qabdi jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu soomni fedha isaatuun ta'in dirqama kiristaanummaa isaatii kan jedhu akkasitti akka hubatamu. Soomii jechuun sa'aatii galgala sa'aatii 2tti irbaata nyaannee rafnee borimmoo sa'aatii laaqanaatti laaqana nyaachuudhaaf jedhanii shakkitoonni keessumaayyuu cubbuu qofadha moo nyaatnis soomamuu qaba? Sooma jechuun yeroodhaaf bu'aa beelladaarraa yookaan immoo qaama namaa waan gabbisurraa of qoqqobuu jechuudha. Egaa ammas gaaffii isaanii gaaffiin deebisuun hin danda'amu. Lakkii nuti cubbuu soomna maleessaatii nyaata soomuun sirrii miti kan jedhan yoo jiraate cubbuun hin dhiifama malee soomama miti. Yeroo itti qabamuun qabu yeroo itti hiikamuun qabu. Cubbuun soomni isaan qabamu ni hiikamu. Inni kun macaafa qulqulluudhaan waan hin taane hin hojjetinaa jedhee kan wangeelli nu dhorke malee sooma ta'ee yeroo tokko qabamee yeroo tokko kan hiikamu miti. Macaafni qulqulluun kanan ibsu jechuudha.
Kanaadhaaf nuti cubbuu soomna maleessaatii bu'aa beelladaa soomuu hin qabnu kan jedhan yoo jiraatan bu'aa beelladaa yeroo soomaatti akka nuyi soomnuuf seerri amantii keenyaa kan kaa'u lafaa ka'eetu hin ta'in bu'uura kitaaba qulqulluu irra dhaabbateeti. Fakkeenyaaf macaafni qulqulluun faaruu abbaa keenya qulqulluu Daawit boqonnaa 109 lakkoofsa 24 irratti maal jedha? Ani soomuu koorraan kan ka'e dhanni koo ni huqqatee jedha. Dhadhaa dhabuu koorraan kan ka'e immoo jilbi koo ni ollattee jedha. Kitaaba qulqulluu afaan Oromoo amma gara afaan Oromootti kan isa bara si'anaarraa yeroo arginu dhadhaa kan jedhu keessa hin jiru. Garuu kitaaba qulqulluu afaan Amaariffaa immoo yeroo dubbisnu ጉልበቶቼ በጾም ደከሙ ሰውነቴም ቅቤ በማጣት ከሳ ጀዳ ቅቤ ጀቹን አፋን ኦሮሞት ዳዳ ጀቹ ኢሳናማ ሴራ መንታ ኬኛ ከነ ጨብሱዳፍ ዳዳ ከን ጀዱ ኪታበ ቁልቁሉ ኬሳ አከሳን ሀቃን አርጊና ጀቹ ኩን ጩቡ ጉዳዳ ከናፍ ኤጋ መን ክርስቲያና ኬኛ የሮ ሶማቲ ዳዳ ኒሶምና ከኑት ጀኑፍ ለፋ ካኔቱን ተይን ኪታበ ቁልቁሉ ረቲ ዋን አርጊኔፊ ጀቹ ዋዬ ፎኒስ ካሱን እንደንዳም ራጂ ዳንኤል ቦቆና ኩዳን ለኮብሰ ለመረቲ አን የሮን ሶማ ቱሬ ፎን አፋን ኮትም ፍነ አከሱመስ ሞ ኛተ ነመገብሱ ኛኔ አኒ ዳዲ ወይኒ ስን ኡኔ ጀዳ ራጃን ዋቀዮ ቁልቁሉኒ ዳንኤል የሮ ሶማት ከንኒ ሶም ጩቡ ኦቶንታኔ ከንኒ ሶሜ ሚዳኒ ጀቹ ዮካን ሞ ቡአ ቤለዳቲ ጀቹ Kanaaf egaa macaafa qulqulluun akkaataa nu deeggarutti yeroodhaaf waan qaama namaa gabbisurraa of qoqqobuun sooma jedhama jechuudha. Egaa akka bu'uura mana kiristiyaanaa keenyatti waan kiristiyaanonni ol qabsiisanii beekuu qaban dhadhaadhaaf foon bu'aa beelladaa duwwaa lagachuu hin qabnu. Macaafa sooma duggaa jedhamu abbaan keenya qulqulluu Yaareed kan inni barreesse sirna tajaajilaa kan ittiin geggeessinu irratti immoo bu'aan qaama miiraa keessanii shananuu haasomuu jedha. Yeroo soomaa iji haasomuu, gurri haasomuu, afaan haasomuu, harki haasomuu, miilli haasomuu jedha. Kanaaf egaa yeroo bu'aa beelladaa kana soomnu duukaa immoo obboleessa keenya miidhuurraa, waan namaa laaluurraa, waan namaa dhaggeeffachuurraa, harka keenyaan waan hin taane hojjechuurraa, miilla keenyaan gara hin taane deemuurraas immoo of dhowwuun akka nurra jiru macaafni qulqulluun ni ibsaa jechuudha. Kanaaf yeroo soomaa kan nuti soomnu bu'aa beelladaa kan inni ta'eef kanaafi jechuudha. Kanaaf egaa yeroo sana waan qaama namaa gabbisurraati of qoqqomnaa jechuudha. Egaa bu'aan isaa immoo maali? Maaliif kana goonaa kan jedhu gaafa laallu bu'aa isaa bakka lamatti gargar qoonnee ilaaluu dandeenya. Bu'aan isaa maalinni kan hafuuraa fi kan foonii jennee bakka lamatti qoonna. Bu'aan hafuuraa nuyi argannu madaa lubbuu keenyaa kan fayyisu sooma. Cubbuu keenya nurraa kan haqu sooma. Macaafa Nagast boqonnaa keewwata 15 lakkoofsa 564 irratti cubbuun kiristiyaanotaa hundumtuu kan ittiin haqamuuf madaan lubbuu kan ittiin fayyitu sooma kana torban kiristiyaanni haa soomuu jedhanii abbootiin keenya murteessaniiru. Inni biraan diina nutti dhufe kan ofirraa aggachuu ittiin dandeenyu soomaan. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 6 yoo laalle Iyyaasuun diina isaa kan ittiin mo'ate soomaan Waaqayyo fuuldura turuudhaan saba fuudhee ka'e fuudhee deemaa ture. Humna diinaa kan ittiin cabsinu soomaani. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti gooftaan diina isaa kan injifate soomaan. Akkasumallee macaafa qulqulluu keessatti yeroo laallu mucaanii hafuura hamaadhaan qabame Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 29 barattoonni baasuu dadhabanii gooftaan maal jedhee hafuurri hamaan akkasii soomaaf sagadaan malee hin bawwedhe. Kanaaf soomni humna diinaa cabsaa kan jennu kanaafi jechuudha. Kiristiyaanni humna argachuudhaaf sooma soomuu qabaa jechuudha. Inni kan biraan dha'icha Waaqayyoo nutti dhufu jalaallee kan ittiin ooluu dandeenyu soomaani. Macaafa Raajii Yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaafnee waa'ee saba Naanawwee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf iccitii dhokatellee kan nu mul'isu sooma. Daani'eel yeroo soomaa ture Waaqayyo sooma isaa dhaga'ee iccitii guddaa mul'iseeraaf. Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti. Egaa ogummaallee yoo dhabne ogummaa kan nuu kennu soomaan yeroo Waaqayyoon kadhannu
Macaafa qulqulluu irratti ragaa isaa Izraa boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irratti arguu dandeenya. Inni kan biraan jireenya ergamootaa jiraachuuf illee soomni barbaachisaadha. Ergamoonni nyaatanii hin dhuganii, nyaati isaanii dhugaatiin isaanii sooma qulqulluu jedhanii Waaqayyo fuuldura dhaabatanii Waaqayyoon tajaajiluudha. Yeroo tokko tokko jireenya tajaajilummaa namummaa keessaa baane isa ergamoonni raawwatan sana raawwachuudhaaf yeroo abballu yookaan immoo yeroo kaanu yeroo soomanaatii jechuudha. Kanaaf egaa akka ergamoota Waaqayyoo jireenya gaarummaallee kan qabu jiraachuu kan dandeenyu haala kanaan jechuudha. Kan ammoo kan argannu hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irratti arguu dandeenya. Kanaaf faayidaa akkasii waan qabuuf waan warri shakkitoonni dubbatan keessaa baane sooma keenyatti jabaachuun nurra jira kan jedhuun dubbachuu barbaade. Tolee abbaa keenya waa'ee soomaa fi barbaachisummaa isaa irratti ibsa guddaa nu laattanii fi guddaa galatooma. Kanatti aansee immoo gaaffii koo kanan qabu ergamaa wangeelaa abbaa keenya lubaa Girmaa Imaanaa fi soomni kiristaanonni soomuu qaban kan akkamii ta'uu qabaa? Seerri mana amantaa kiristaanaa ortodoksii immoo maal jetti? Asirratti hubachuu kan qabnu hundumti keenya iyyuu as keessaa kan hubannu soomiin kiristaanotaatiif soomiin qaamolee kan biroo hin jira jechaadha. Walumaa galaa hiikoo soomii gaafa ilaallu dhorkamuu jechuudha waan lamarraa tokkoffaa sooratarraa guyyaatti sa'aatii yookaan immoo yeroowwan muraasaa fi inni lammaffaan immoo dhorkamuun keenya sooratarraa soorata gosa sooratarraa sira abbaan keenya ibsatti laataa turan sanarraa kan akka daadhii dhumarratti kan akka bu'aa beeyladotarraa argamu guyyoota danuu yookiin immoo yeroo sooma sanadha. Kanaaf iyyuu kiristaanonni soomii qaban kan akkamitti kan jedhu walumaa gala manni kiristaanaa keenya kan dhorkitu yookiin dhorka kana kan dhowwitu soomii jechuun lagachuudha waan ta'eef waan lama jechaadha. Tokkoffaa soorata sanadha. Inni lammaffaan dursaa akka kaasan afaawwinnaa usaaxaawwii soom jedha. Lagannaa yookiin immoo soomii keessaa falaa soomii keessaa kan jedhamu kan alaa jechuun kan qaqqabatamu kan ijaan argatamu soorata jechaadha. Kan ijaan hin argaman immoo dursa abbaan keenya akka kaasan qaamolee miiraa keenyaan wantoota dalagamu cubbuutti kan nu geggeessan jechaadha. Soomni kiristaanonni soomuu qaban kan akkamitti kan jedhu sooma kiristaanotaati. Sooma kiristaanotaa kan tume manni kiristaanaa keenya sirna qabdi. Akkuma siree jedhan abbaan keenya sooma jechuun kiristaana tokkoof dirqama malee mirga miti. Dhugaadha soomii gosa lamatu jira. Soomii labsitiif soomii fedhii yookiin immoo qannoonaa kan jennu sanadha. Soomiin dirqama kiristaana tokkooti. Kanaaf iyyuu soomii gaafa soomnu soomii kan kiristaanaa ta'uu qaba. Soomiin kan kiristaanaa yookiin immoo mana kiristaanaa keenya ala soomni jira waan ta'eef soomiin ormootaa jira, soomiin shakkitootaa jira, soomiin mana kiristaanaa jira jechuudha. Isa kana adda baasnee beekuu qabna. Soomiin keenya isa jalqaba kan kiristaanotaa ta'uu qaba. Kiristaanonni maaliif soomu kan jedhu nama jiraachisuuf of jiraachisuudhaaf. Soomiin ormootaa garuu nama ajjeesuudhaaf. Kitaaba moototaa isa dura boqonnaa 20 hundi keessan iyyuu akka beeknu akka Abiif Elzaabeel ala abbaasaa Naabutee irraa fudhachuuf gaafa kaasan gaafa inni fedha isaatiin kennuufi didee isaan shira xaxan jechaadha. Shira gaafa xaxan maal godhanii isa jalqabaa akka abaaree waan tureef abbaa haadha manaasaa yookiin immoo Elzaabeelii wajjin biyya bushaa waan jiraniif iseenii tooftaa yookiin immoo mala maltee fi akka tasgabbaa'uuf xalaan akka irratti murtaa'u jaarsoliin akka qindaa'an qophaa'an ragooleen sobaa akka isaan dhiyaatanii fi soomiin nama ajjeesu Naabuteen ittiin du'u akka labsamu jechuudha. Naabuteen kan du'e as keessatti lafa isaarraa qabeenya abbaa isaarraa kan ittiin molqame yookiin immoo kan dhiigi isaa dhangala'e ormoonni soomii soomaniiti. Kitaaba kana mootota isa duraa boqonnaa 20 lakkoofsa 9 kaasnee batalee yookiin keessuma akka ilaallutti Naabutee kan du'e warri ormootaa soomii soomaniitu. Soomas ta'e aarsaan keenya Waaqayyo biratti fudhatama kan qabu ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma aarsaa Abeeliif aarsaa Qaayel dhiyeessan gaafa ilaallu lamaan isaaniiyyuu aarsaa dhiyeessani. Warri ormootaas ni soomani, Fariisotni ni soomani, nus hin soomne. Kan keenya garuu kan barbaachisu akkuma aarsaa Abeeliif Qaayel dhiyeessanii kan Qaayel otoo hin taane kan Abeel fudhatama argatee akka kanatti soomni keenya raajii Isaayyaas irratti fudhatama kan qabu ta'uu qabaa jechuu barbaadeeti. Eshi galatoomi soomni gaafa ka'u sirna soomaatu duukaa ka'a. Akka mana kiristaanaa amantaa Ortodoksii Tawaahidootti manna amantaa Ortodoksiidhaa tasa kan argamtes miti. Akka tasaas kan mul'atte waan hin taaneef sirna mataa isheetii seera mataa isheetii qabdi. Yeroo waa'ee soomii kaasnu waa'ee sirna soomaa
tumamanii jiranis kaasuun dirqama ta'a. Keessumaa keessatti amma yeroon keessa jirru yeroo sooma guddaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Sooma kana sooma manni kiristiyaanaa amantaa ortodoksii qabdu torban keessaa kan adda isa godhu tokkoffaan gooftaan soomuu isaati. Inni lammaffaan guyyaa baay'inaan torbanuu isaa keessaa isa olaanaa ta'uu isaati. Inni kan biraan immoo sirni hedduun keessa jiraachuu isaati kan adda isa taasisu. Keessumaa keessatti abbootiin keenya sooma kanaaf iddoo guddaa kennu waan ta'eef sirna tolchaniiru. As keessatti egaa namoota hundumaatti gaaffii akka hin taane yeroo ammaa kana keessa baay'ee kan nama rakkisu kana waan ta'eef abbootiin keenya yeroo waa'ee soomii kaasan gara lubbuutti caalchisu. Adaloola soom jiru. Mormiin sooma irratti yoo ka'e gara nyaataan gorinaa jiru. Gara soomaa goraa jiru. Kanaaf abbootiin keenya mee herregaa hojjennu guyyaa waggaa tokko keessa guyyaa 365tu jira. Guyyaa soomaa torbanuu yoo lakkoofne guyyaan nuyi nyaannuuf guyyaan nuyi soomnu wal qixxeedha. Kun herrega fuura qulqulluuti jechuudha. Akkaataatti abbootiin keenya yeroo baay'ee yeroo qallannu maal jennaa walakkaa fooniif walakkaa lubbuudhaaf jenna miti. Kun jechama nutti fakkaata garuu herrega isaa yoo hojjettan amma sooma torbanuu guyyaa isaa edaatanii guyyaa 365 iddoo lamatti yoo qooddan walakkaan kan nyaataa walakkaan immoo kan soomaa godhanii nuu kaa'aniiru abbootiin jechuudha. Sirna waliin nuu kaa'an kan yeroo sirna isaa kaa'anii akka mana kiristiyaanaa amantaa ortodoksiitti nuti nyaataaf dhugaatii duwwaa soomna miti. Akka masala jennee cubbuu qofa soomna miti. Sa'aatii illee ni soomna. Kun gaaffii cimaadha namatti. Dadhabina keenya ta'uu danda'a. Waan amma dubbannu kun humna namootaa olis ta'uu danda'a garuu hubannaa barbaada. Macaafa qulqulluu irratti macaafa abboota firdii boqonnaa 20 lakkoofsa 26 irratti maal jedha? የእስራኤል ልጆች ሁሉ ሕዝቡም ሁሉ ወጥተው ወደ ቤቴል ወጡ አለቀሱም በዚያም በእግዚአብሔር ፊት ተቀመጡ በዚያ ቀን እስከ ማታ ድረስ ጾሙ ጀ እስከ ማታ ድረስ ጀ አመ ገልገላቲ ሶመን ይድ ኑቲ ሰዓቲ ሰዲትስ ደደምኔ ኛቹ ደንደኛ ጃአፍ ወለካትስ ከኛቱ ጅራቹ ደንዳአ ገሩ ሴሪ መነ ክርስቲያናዳ ጾመ ቶርበኑዳፍ ሰዓቲን ሶመሙ ሰዓቲ ሰገል ጀቴ ኬሴ ጅርቲ ሰዓቲ ቅዳሴን እትበኡ ሰዓቲ ሰገል ዋን ተይፍ እነይና ሴራ መነ መንታ ኬኛ ዋን ተይፍ ጀቹ ሰዓቲ ሰገል አገ ከናት ከን ሶመሙ ከን ቶርበኑ ኬሱማ ሶመ ጉዳ ከነረትሞ ሶመ ይሪቃል ዮካን ሞ ቶርቤ ጀልቀባ ማል ጀዲ አጀ ጀመን ክርስቲያና ሀገ ሰዓቲ ቁደ ተኮት ቱራጀ Aga sa'aatii 11tti jedha. Edda sanaa booda amma hosaayinaatti sa'aatii qiddaaseedhaan kan inni xumuramu. Isa booda garuu hosaayinaa xumurree torban ishee haftee jirtu jiini amma ba'utti soomaa jedha. Haga kanaatti jechuudha manni kiristiyaanaa jireenya foonii keessaa uummanni kiristiyaanaa ba'anii akka ergamaa waaqayyoo ta'anii waaqayyoo fuuldura akka isaan dhaabatan. Fooniif akka isaan hin dhaabanne lubbuuf akka namni xaaru manni kiristiyaanaadha shorri isheen taphatti amma kanatti jechuudha. Amma namoota baay'eedhaaf kun mana hidhaa fakkaachuu danda'a. Maalii dhimma maalii nurraa qabu warra gadaamiidhaaf jechaa jiru moo warruma katamaa keessa jiraannuu fi kan jedhu tarii yaadi namaadhaa qabamuu danda'a. Manni kiristiyaanaa yeroo kamiyyuu ijoollee isheef kan isheen hawwitu nyaataaf dhugaatii miti. Akkanni gara amantiitti jabaatu akkanni kadhatu akkanni sagadu akka ergamaa waaqayyootti waaqayyo wajjin akkanni deddeebu. Isa kana eddan dubbadhee booddee egaa namootatti gaaffii ta'uu danda'a waan ta'eef nuti attam taana ree sa'aatii 6 dandeenyee hin geenyu sa'aatii 7 dandeenyee hin geenyu kaan hojjetaa mootummaatii kaan immoo amantiitti waliin fakkaatu maal ta'uu danda'a kan jedhu kana mee sagalee waaqayyoo keessaa ammoo waa tokko ilaalu. Seera abbootii keenyaaf fooyyessuu hin dandeenyu. Itti guddachuutu nurra jira. Waaqayyo hunda keenya nu haa guddisu. Kanaaf itti guddachuutu nurra jira malee gadi xiqqaachuun nurra hin jiru. Kiristiyaanni ol guddata waan ta'eef.
garuu yeroo guddannu attamittiin guddannaa qulqulluu Phaawulos akkana jedha. Ergaa saba mucaasaa hafuuraa Xiimotewosiif barreesse jalqabaa irratti የአካል ብቃት ልምምድ ለጥቂት ነገር ይጠቅማል ጀ ለእውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ራስን ማሰልጠን ግን ለአሁኑም ሆነ ለሚመጣው ህይወት ተስፋ ስላለው ለሁለቱም ይጠቅማል ጀ አማጋ ወንዱምቱ በርሲያና በስፖርት ይበረተን ዋንተይፊ ገነመ ወንዱምቱ ለፈዲት ማሊፊ ቃመሳ ሻከላ አይቹ ማሊፍ ዮዋን ቶኮ አነሳ ገቢፈቹፍስ አነሳ ጀቤሱፍስ ወንዱምቱ ውጥፈታ ኢንሻከላ ስፖርት ይረትን እርማታ አይቹ ዋይ ከና ዱበተ ቁልቁሉ ጳውሎስ ኢሳስ ቤካ አይቹደን ዋይ ፊግቻ ቤካ ዋይ ስፖርቲ ከነስም ቤካ አይቹ ሰና የሮኑ በርሲሱ ማይዳ ሻከሊ ፎኒ ሲንጎተን ሱን ሰኑ መድዋፍ ሲንገርጋራ አይደ እነ ከነፉራ ገሩ ለቹ ሳፍታ አይደ ዋቀዮ እንደ ኬኛ ነው አገርጋሩ ለማንሳፍ ከነን ተወደ ከናፍ ሻከለ በርባደቹፍ ጀደን ሲመ ቶክቻን ካኒ ኩዳ ለመንጋኒ ሲመ ቶክቻን ካኒ ሰገሊንጋን ጃአረኒ ጅሩ ሰደቲ ቶል ጉደቹ ቀባ ሰደቲ ረኒ ጅሩሞ ሰገሊት ቶል ጉደቹ ቀባ የሮማ ዲት ዲያቱሞ ያዝ የቹን ቀባ አመነሞኒ ባየን ጃአፍ ወለካተ ኢራው ጋፈ ሰዓቲን ጃአፍ ወለካተ ውጂሳኒ ነመነርኩ አመ ቡዴን ይላለንት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዘደን ይሌኔ ቢፈታል ቀቢ ከስተውን ቀቦቹ ዮከነንታው ተኤ ሴረኑ ኤገመ ሰና ኤጋን ጅሮቹ ጉደቹኑ ረጅር የሮ ጉደኑ ገሩ አኩመ ቁልቁሉ ጳውሎስ ጉድኒ ከማል ሻከላና ተወደ ሻከላ ደምኖቹ ዋቀዮ እንደ ኬኛ ነው አገርጋሩ ዮን ሻከሉ ተይን ተወቹ ከናፍ ቁልቁሉ ጳውሎስ ማል ጀዳመሲ አንገ ከሰንት ጅራዳ በመጠን ኑሩ ጀ አንገ ከሰንት ከናፍ ሴሪ ካሜ ጅሩ ሰዓቲ ሰገል ከሱማሞ ቅዳሜ ሲውሪ ረትሞ አደሳዩ ዋቀዮ ከኒሳን ደንደሲሴ ከሚሰገል ገለኛተኒ ጂማተቲን ኦለኒ ቅዳሜቲን ኦለኒ ሰንበተቲን ሂኩምቲሬ ሀጋ ከናት እቹ ደመን ክርስቲያናዳ እርገማ ዋቀዮ ነመጎቹዳፍ ሴረቱምቴ ከንሽን ቀብዱ ከናፍ መን ክርስቲያና በከ ከነቲን ጨጳምቱ ሴረንታኔ ኑረ ከሰ ጀዳምቴ ከን ጨጳምቱ ምትየቹ ሴረኑፍ ቶሉ እርገማ ዋቀዮ ኑ ጎድ ሴረ ገረ ዋቃት ኑ ዴቢሱ ኑ ቱምቴ ቀብዲ ዮኑት ደዳባታኔ yuechu ከናፌጋ ሐለ ከናን ሰዓቲ ለሶሙ ረት አንጋ ከነት ቀብዲ እንደ ከምብራን የሮሶመ ከነኬስ ቶርበን ሰንበተ ጉዳ ጅሩ ኩመተመካስተ አባን ኬኛ ቁልቁሉ ያሬድ አፉር ቁልቁሉን ይሳፍብሰ ቶርበን እንዱምቱ መቃቀቡ ቶርበን ቆፈሚቲ ቶርበን ኬሰ ጉዮን ጅራን እንዱምቱለ ወንጌላ በርሲፈመን ቀቡ ሀጋ ከነቲ አፉር ቁልቁሉን አቦተ ኬኛ አፍብሰ ሴራ ከሲቱ መመኒ ዋንጅራኒፍ ሴራ ከነ ኤግኔ አከት ጅራኑ ኤርጋ ኮ ደበርሱን በርባዳ ጫላት ሞ ከነ ውበቹዳፍ ፍታነ ግስቲ በእንተ ጾም ከንጀ ዋዬ ሶማ ሴረቱ መሜጅሩ ከወተ ኩደሸን ለኮብሰ ዲበሸኒፊ ሰደተሚ አፉር ረቲ አስረቲ ወዳዳብ ደንጀር አስረቲ ያደ ከነ ናቀበዳ ጀለ ሙራቲ namni dhukkubsate namni karaa deemu namni waraana ta'e waraana keessa jiru wattaadarra jechuudha waraana keessa namni jiru yookaan immoo soomni kun kan isaaf hin danda'amne nisaabbaatii isaa wajjin mari'achuu akka qabudha kan qabu kasumatti cal jedhee lafaa ka'ee seeran cabsu ክርስቲያን jechuudha kanaaf umurii waggaa 7 irraa kaasee namni jiru hundi hin danda'u yoo ta'e nisaabbaatii isaa wajjin haasa'ee ንሳባቲን ሳንቀጸን ሳላሌ ዋን ወሊ መሪያተኒ ሙርቴሰን ቀቡ ጀቹ አጋ ከናት ሴራ ከነ ኤጉን አከኑረ ጅሩ ሰዓቲን ኢለ አከሰት ስርንለ ኑቱማ ሜጅራ ጾመ ዱዋቱ ኑት ሙርታ ኤምቲ ስርንለ አከይት ኑቱማ ሜጅራ ካንጀዱ ድበቹ ወረባድ ቶሌ አባ ኬኛ ኢብሳኑ ላተኒ ፊ መቃወቀዮቲን ረዴቢ ጉዳ ገለቶማ ሲኒን ጀዳ ፈኬኛፍ ጋ ጾሚ ከነ ኬሳ ወንቶኒ ጾመሙ አማ ባይሳ ካስኔራ beelladoota bu'aa isaanii soomnaa foon isaanii nyaannu garuu beelladoonni cubbuun hojjetan akka keenya cubbuu waan hin hojjennee fi warreen cubbuu hin hojjenne kana warreen yakka hin beekne kana waaqayyo immoo jalqabuma namaaf eebbisee kenne kana maaliif kan nuti isaanii nyaachuu dhiifnu maaliif isaan lagannaa yoo isa nyaanne immoo yookaan immoo yoo isa sooranne cubbuudha jedhamee kanaaf itti gaafatamuu qabnaayi
kanneen jedhanis jiru. Isa kana akkamittiin ilaaltu? Inni lagannus, inni soorannus, sa'aatiin lagannus, sa'aatiin nyaannus, yeroon soomis, yeroon soomii alas xiyyeeffannoon isaa nurratti. Kaayyoon soomii, kaayyoon sagadaa, kaayyoon kadhannaa, kaayyoon kiristaanummaa inni guddaan fedhii foonii keenyaa, fedhii hafuura keenyaa bichisiisuudha. As keessatti nyaatonni amma dubbannu kun fakkeenyaaf amma foon ajennu, buphaa yookaan qillee hanqaaquu kan jennu, daadhii kan jennuuf wantootni kun nyaatota ijaarsaati, humna laatu. Qulqullaa'aan Daawit faaruusaa abbaan keenya sila dursan raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 3 sila jenne irratti kan ibsan sun hundiyyuu qaama keenya ijaaru waliigalaa jirra miti. Qaama keenya ijaaru kana qofa otoo hin taane qaama keenya gammachiisu wantootni dhorkaman sun hundiyyuu foon keenya akka hin gammachiisneef gammachuu argachuun qabu. Foonitti kan tasgabbii argatuu fi dadhabuu qabudha. Kanaafiyyuu baay'ee kan itti gammadu yoo jiraate lubbuu keenya gammachiisuudha waan ta'eef wantootni dursa kaasnetun akka waliigalaatti qaama keenya waan ijaaraniifdha. Inni kan biraan maal soomuu qabnaa kan jedhu wantoota qaama keenya ijaaraniif inkaan nyaata miti fakkeenyaaf amma mana kiristaanaa keenya keessa nyaata keessa adda hubaaniyyuu yeroo ammaa kanamma faarfattoota dhiyaa'u dhugaa dubbachuuf akka foonitti ittiin tolu gaafa faaruu dhaabbii yookiin immoo kan gaabbii gaafa faarfannu. Maaliif yoo jettan meeshaan yeroo baay'ee gammachuu foon keenyaaf laatu mitiire meeshaaleen faarfannaa illa ganna miti wantootni foon gadi gammachiisan miira keenya kakaasan sun hin barbaachisan jechuudha malee kanneen lagataman sun cubbuu waan qabaniif otoo hin taane uumama Waaqayyo uume keessa hundiyyuu uumamni gaafa dilbataatii kaasee haga jimaataatti uumaman hundi isaanii gaariidha. Ilmi Waaqayyo